Nagaa Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Warroonni viidiyoon kun isinitti dhufe, warroonni viidiyoo kana argitan adaraa keessan adaraa akkasiin na bira hin dabarre jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Lubbuu obboleettii koo naa baraaraa dhimmichi dhimma lubbuuti waan ta'eef sheer koppiliingii du'iitti naaf godha. Adaraa keessan yeroo 10 koppiliingii naaf godha. Sheeris naaf godhaatii warra fuula gurguddaa biraan naa ga'a. Obboleettii koo du'a jala naa baraaraa. Obboleettii koo naa barbaadaayyuu. Akkuma suuraa ishee asirratti agartanii maqaa ishee Qabbanee Ragga'aa jedhamti. Dhaloonni ishee magaalaa Ambooti. Akkuma namaaf jijjiiruudhaa fi mana ishee jijjiirrachuudhaa fi jireenya ishee jijjiirrachuudhaa fi biyya magaalaa Saawudii kan jedhamtu deemte jechuudha. Bakki hojii ishee immoo magaalaa Riyaad jedhama. Saawudii keessa ta'e magaalaa Riyaad jechuudha. Egaa dhaqxee waggaa tokko reefu guutti waggaa tokko guutteetti. Egaa waggaa tokko guuttee haala isheen waggaa tokko ittiin guutte haala fokkisaa, haala jibbisiisaa, haala ilmoo namaa irratti hin taane, haala ilmoo namaa irratti kan hin raawwatamnedha jechuudha. Kan isheen irratti raawwatame ishee irratti ta'ee dandeessee yeroo kana geesse jechuudha. Kana biratti illee damoosni ishee kan waggaa tokko hin laatamne jechuudha. Mucaan kun gaafa isheen damoosa guuttee dubbattu hin doorsifamti jechuudha. Indursifamti sagalee illee ta'achuu hin dandeenye jechuudha. Damoosni waggaa tokko hin kennamnee fi sagalee ta'achuu fi tiktookii ishee keessa niitiitu jira. Silkii ishee daayireektii hidhatteetu jirti. Madaamii ishee waasaappii hidhattee jirti. Iimoolla hidhatteetu jirti jechuudha. Mucaan kun sagalee ta'achuu hin dandeenye, dubbatachuu hin dandeenye. Kana biras immoo silkii ishee harkaa fuute jechuudha. Guyyaa tokko harkaa fuute guyyaa tokkotti laatti. Guyyaa tokko harkaa fuute guyyaa tokkotti laatti. Deebistee kan ji'a 2-3 silkee malee dhoowwattee kan teessisaa turtedha jechuudha. Haala mucaan kun ittiin waggaa tokko guuttee dhugaadha. Baqa baay'ee tokko rakkisa, baay'ee tokko ulfaataadha. Haala ilmoo namaa irratti hin raawwatamne, ilmoo namaa irratti kan hin taane kanadha kan isheen dandeessee yoo geesse jechuudha. Garuu amma sadhumaa mucayyoon dabosa kunaa kenni jettee isheen dubbannaan dabosa waggaa tokko dhoowwatanii mucaa kana reebbanii reebbicha hamaa irraan gahanii abbaa manaa jedhanii haadha manaa jedhanii reebanii mucaa kana manaa gadi baasanii karaa irratti gad darbatanii karra isaanii cufatanii jiru jechuudha. Achi gadi baatee isheen dhagee malee hin duutee fi jirti ishiituma qabee deebisee ajjeesse ta'ee fi eessa akka isheen geesse waan hin beekneef adaraa keessa sheer koppiliinginaaf godhaati. Obboleettii koo naa barbaada du'a jalaa naa baasa. Adaraa sinan gaafadha. Adaraa sheer koppiliinginaa godha. Adaraa oromummaa, adaraa namummaa. Sheer koppiliinginaa godhaati. Obboleettii koo kana du'a jalaa naa oolcha. Du'a jalaa naa baraaraa. Eessa akka isheen jirtu, maal keessa akka isheen jirtu, jirtiif hin jirtu ishee takka illee waan hin beeknee fi sheer koppiliinginaa godhaati. Warra fuula gurguddaa qabu biraan naa ga'a. Adaraa oromummaa, adaraa namummaa, warri haadha qabdan, warri obboleettii qabdan, adaraa sheer koppiliingituu goone na bira hin darbina. Ay carraa keenya shamarran biyya arabaa jirru. Maaliif akka ta'e carraan keenya nuuf hin galu. Obboleettiin keenya akkuma si'iin dalagadhe jettee biyya Saawud Arabiyaa keessa dhuftee biyya Saawudii keessatti dararamaa jirti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya Waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa gootu qaba. Galata Waaqayyo isinin jecha isinis baga nagaa naa taatan isinin jecha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba irratti agarsiisetti obboleettiin tokko obboleettii kiyyatu na jalaa rakkina guddaa keessa jira. Maaloo na dhaqqabaayi madaamina ajjeesuu dararaa hedduu na keessarra gahaa. Namichayyoon kun obboleettii isheeti kan sagalee ta'aafii jirtu akkasuma obboleettii kooyii adaraa keessan du'a jalaa naa baraaraa jechaa jirti kan jirtu Saawud Arabiyaa keessaa Riyaad jirti. Riyaad keessatti kan dararamaa jirtu jettee himattee jirti jechuudha. Obboleewwan koo hundi keessaniyyuu adaraa keessan viidiyoo akkana yoo garta sheerii godhaati nama dhimmi ilaalu biraan gahaa. Ijoolleen keenya ammallee biyyoota garaagaraa irratti dararaa guddaa irra jiru jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu sagalee waliif ta'aa isiniin jedha Waaqayyoon harka diinaa keessaa illee obboleettii keenya haa baasu. Mucayyoon kun erga dhuftee waggaa tokkoon kana damoosa ishee illee kennitee fi hin beektu hin dhooggatte jettee akkasuma nyaataaf dhugaatii illee hin dhooggatte jettee jirti. Dararaa hedduu keessa jirti. Akka namni hin jiraannetti jiraachaa jirti akka waggaa kanaa. Silkiillee ji'atti gizee takka gizee lamatti kenniti. Isaanuu amma immoo dhooggatteerti. Amma sirumaa onlaayinii irraa baddeerti. Jettee alatti fa'aa baastee gattee bakka isheen buute dhabneerra amma adaraa maal obboleettii kiyyaa dhaqqabaayii jechaa jirti. Adaraa akka obboleewwan kooyi dhaqqabaayii isin jechuu barbaada.
waaqayyoon harka diinaa keessaa obboleetti keenya kana saabaasu hundumti keenya iyyuu akkuma tokko hundi keenya jechuun obboleewwan jechuun nama garaa haadha tokko tiruu tokko boraafatanii rafan qofaa miti ijoollee dhugaa saniin jedha jechuudha. Nuti Itoophiyaa wanni taane hundumti keenya iyyuu obboleewwan keenya jechuudha. Maaliif nuti gaafa biyyaa baanu Itoophiyaa jennee biyyaa baane malee ati amantaadhaan kutaadhaan gandaa wal qoonnati miti gaafa biyyaa baanu gaafa walitti nu qabanillee akkasumatti walitti nu qabanii jechuudha. Ati akkas jedhanii miti jechuudha. Kanaaf nuti obboleewwanuma tokko jechuudha. Maaliif biyya tokko keessaa dhufne waan ta'eef obboleewwanii jechuudha. Akkuma namoonni hundumtuu biyya ofii jaalatu nutis biyya keenya jaalanna lammii keenya jaalanna dhiiga keenya jechuudha. Kanaafiyyuu adaraa keessa walii mirmadhaa obboloota kooyi sabaan gandaa amantaa waliin qoodinaa isiniin jedha. Adaraa muciyyoo kana lubbuu ishee baraaraa maqaa isheetti himtee jirti. Maqaa isheetillee muciyyoo kana alatti godhasuu akka taatillee himtee jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Hin nyaannantu nama nyaatti. Biyya Oromaa keessatti ijoolleen keenya hin nyaannadhanii nyaatamaa jiru. Waaqayyoon immoo harka irra haa qabatu. Dararaan akkuma itti fufetti jira. Keessattuu Saawudii fi Joordaanii fi Beeruuti akkuma itti fufetti jira dararaan jechuudha. Ijoollee keenya irratti kan gahaa jiru. Innaa obboleewwan koo cinaa eeggadhaa isiniin jedha. Kanaaf waliin tuffatinaa hundumtu viidiyoo takkanaa kana agartee wanta agartee irratti sheerii godhaa dhugaa isiniin jedha jechuudha. Maaliif nutis kan irratti sagalee ta'aa fi jirru dhugaa dubbachuu fi waan beennati miti. Ani mucayyoo kanan beeku. Maaliif dirqama obboleettii kooti jechuudha. Isheen obboleettii jechuun kan tiruu tokko boraafatanii rafan qofaa miti jechuudha. Keessaayyuu ijoolleen biyya ormaa jirru walitti akka hin dabne jechuudha. Hundi keenya sagalee waliif haa taanu. Biiroon qabnuu fi biiroon nu mirmatu. Mootummaan qabnu mootummaan nu mirmatu. Mootummaan keenya waaqayyo nuuf haa mirmatu. Kanaaf obboleewwan koo isin isa dandeessan wal gargaaraa sheerii godhaati namoota dhimmi ilaalu biraa mucayyoo kana akka lubbuu ishee baraarran. Dhugaa maal booyyummaa ofiitiin biyya jiraachuu yakkatti biyya ormaa keessatti dararamuurra shunkurtii gurgurtee karaara teechee waan barbaade gurgurtee jiraachuu wayya jechuudha. Maaliif biyya keenyatti soo hojjennee hojii jijjiirramna garuu dararaan daangaa darbe dararaan ijoollee keenyaa daangaa darbe jechuudha. Fakkeenyaaf anaaman kun gaarii yoo ta'e isheen obboleettiin koo mana gaariin jirtu kaa akkamitti garaas callisa akkamitti isa osoo ana ta'e jennee bakka san obboofnee ilaaluu qabna. Kanaaf waliin mirmadhaa nuti waliin mirmata obboleewwan koo namni nu mirmatu hin jiru. Kanaafuu obboleewwan koo adaraa keessanii mucayyoo kana namni beektanis namni immoo gargaaruu dandeessan riyaad keessa mucayyoo kana baasa akka achi mana sanii baatee yookiin biyyallee haa galtu baqa biyya yoo galte biyya ofiisitti yoo galan kaaddise jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adaraa keessanii jechuudha. Maaliif dubbannee jira yeroo darbellee yeroo kanallee nurraa haa cufamu Saawudiin nurraa innaa yeroo darbes nurraa haa cufamu jennee sagalee ta'aa turre wanti nurraa cufame tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo obboloota koo adaraa keessa wal cinaa eeggadhaa isinii nuti wal cinaa gaafa hojjennu malee ati sagalee naa ta'anillee sagalee sii ta'a jechuudha. Na gara kana qofaanii moti dhugaa dubbachuu fi ani gara yoo ijoolleen keessa na dubbisan ta'e gara wannaatinis sagaleen ta'aa fi jira jechuudha gara tuttuqiisinis garuma danda'ameen bakka gara miidiyaa waan inni fayyadamurraan sagaleen ta'aa fi jira jechuudha. Kanaaf isinillee sagalee ta'aa fi waliin tuffatinaa waliin qoodinaa adaraa keessanis hin jedha obboloota koo ijoolleen keenya baay'ee dararamaa jiru. Adaraa kan mana ormaatti dararamu obboleewwan keenya jechuudha. Waaqayyoo harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii kooyi. Hedduu nama garmaa of jijjiiruuf malee nuti kan biyyaa baane biyya ormaatti dararamuuf miti jechuudha. Maaliif hiyyummaa keenyan biyya jiraachuu nu wayya. Mucayyoo takka waan isheen jette viidiyoo kiyya darbe tokko irratti dhageessan. Biyya ormaa jiruu biyya ormaa maa jettaa callistee hojjettu. Jireenyi biyya ormaa yoomillee nama hin gammachiisu. Yoom mallee akkuma feetu osoo natti tole nan gammachiisu. Amma mana jiru kun gaarii garuu nan gammachiisu abadan. Biyya kiyya kanatu na gammachiisa malee biyya ormaa nan gammachiisu. Maaliif siqaayii meeqa argeetanii birriin dhuftii bara akkasitti miti. Innaa keesseen jedhaa of daftoota kiyya waaqayyoon harka diinaa keessaa si haa baasu obboleettii koo garaa nu gubate.